Amin ya. Amin 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 bobe oke. Amin ya. Nagaan kottu irasi wanti tokko shikkiin hin jiru. Shikkiin jedhin. Inshallah. Laayivii kee maal akka barbaadetti baladu maalli. Inshallah. Amma Adaanech Abeebee tokkoffaa irratti shuguxii tokko sii kennuu qabdi. Tokkoffaa irratti xiyyaarri Jimmaa fuudhee xiyyaarri Addis Ababaa fuudhee si fuudhee gadi si qopheeffamee eeguu qaba. Eessa keessani? Jimmaan keessa xiyyaarri Addis Ababaadhaaf ooleedha fuudhee. Qophaa'ee eeguufii qaba. Mubaarakaati manchoodha moo magaaluma wantaadha? Manchoo qofa beekaa Muniir immoo. Wallahi artistoota danuun simachuudhaaf qophiidha jabaadhu ati. Nama baay'ee ta'ee jiraam. Tokkummaa gudditi viidiyoo bareedina gochuufi. Viidiyoo Dadoo manna moo manchoodha moo addanaa baasi gaa isa achi Jimma keessa. Akkanumatti aga baasu qo'e kanumatti. Tokkummaa dafikaati maa waa barreessaa jirta moo? Maa silaayyuu maatiin kan. Foto screenshot godhi dafi. Foto kaasaa si qajoole sinis kaasaa. Foto kaasaa. Boonaa ol galchaa namni mooditara qabdan boonaa ol galchaa. Okay naa galchaa dhaabuu okay rakkoon qabu. Galchiin boonaa galchi. Boona gasti ergadhu yoo jiraatte yookaan lakkoofsa takka barreessi boona. Sagaleen koo jira. Injira Ayyee daqiiqa. Rikardiin godhadhaa ofiisi waan eenyuti waan ta'e. Oduu simbirtuu kabajamtoota hordoftoota keenya waggoota dheeraa biyyoota Kaayiroo Ijipti keessa kanan jiraachaa ture guyyaa har'aa imala koo gara Itoophiyaa taasisaan jiraa jedha obbo Mubaarak Musammaa. Waggoota muraasan darban biyya Kaayiroo keessa taa'uun kanneen rakkattootaaf harka qalleeyyii ta'an akkasumas namoota rakkina garaagaraa keessummeessaa turaniif sagalee ta'an ture jedha. Rakkoo fayyaa yeroo gabaabaa keessa na mudateef imala koo kan Itoophiyaatti taasisaa jiru biyyoota akka Turkiitti yaalamuuf asirraan deemuun waan naan mijanneef Itoophiyaa deemee dhukkuba koo yaalamuuf an obboleessi keessan imala koo gara Itoophiyaa taasiseeraa jedha. Yaa kabajamtoota hordoftoota jibbitoota keenya yaa kanneen quba nutti qabaa turtan yaa kanneen quba afur ofitti deebiftanii tokko nutti qabaa turtan ani imala koo rabbii koo waliin taasiseeraa jedha. Kanaaf fayyisu rabbumadha. Hiriyaan koo yeroo dheeraa waggoota dheeraa naa waliin turanis na biran jiran hiriyoota dhugaa adda baasee bareeraa jedha. Guyyaan irraa guyyaa haddaati. Guyyaanan hiriyoota koo dhugaas ta'e hiriyoota koo sobaa adda baasee hubadhee jedha. Ani obboleessi keessan Mubaarak dhibee na mudateef jecha yaala barbaachisaa waan na barbaachisuuf imala koo Kaayiroo keessaa ka'uun gara yaala kootiitti deemuuf tokko jedhee eegaleeraa jedha. Adhi guyyaa yaala barbaachaaf biyya Kaayiroo keessaa ba'u murteesse sa'aatiin kun sa'aatii jalqabaati jedha. Waggoota dheeraa uummata koof sagalee ta'an ture. Uummata koos gargaaraan ture jedha. Garuu yeddu lammaan kana rakkoowwan na mudatan torbanoota darban toora miidiyaa hawaasaarra deemaa turan uummata gargaaraa ture hirkatti deebi'ee ofii koo kufuun na gargaaraa jedhaan ture jedha. Kanaan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman quba tokko natti qabuutti afur ofitti qabaa turan rakkoowwan koo bifa qoosaatti ilaalaa turan garuu kun cubbuu guddaadha jedha. An dhibee koo yaalamee fayyuufis rabbii koo kadhachaa imala koo fuulduraa karaa laayivii argamaa jira. As keessatti geggeessaa keessatti kanneen gastii keessatti argaman yaa obbo Mubaarak Musammaa bulchiinni magaalaa Finfinnee gabbeessi simachuu qaba. Hojiiwwan hojjetaa turte hojiiwwan akka biyyaatti ilaalamu jedhan itti dabaluunis ogeessa kaameeraa hanga yoonaatti suuraan kaane jechuun gama kaameeraarraa komiin ka'aa jira. Obbo Mubaarak Abasaandara suufa qalatti gochuun dhukkuba kan koo yeroo uffadhee yaala koo barbaachisaa imala koo fuulduraa itti fufeeraa jedhan. Tokkummaa galatoomii ulfa tokkummaa wallahi Gaaffiinatti ta'e tokkummaa meerre hiriyoonni isaa dhugumatti warri arginu warri miidiyaa irratti beeku. Waan hanqatiin na yaadachiisa. Hiriyoonni isaa inni wajjin beekamu miidiyaa irratti meerre
bar namoota fuula haaraa qofaan amma argaa jiru. Akkasii Okay. Dhuguma akkuma inni jedhe hiriyoota warri kaan harca'ee dhumeera akkuma inni jedhe jechuudha. Okay, naa galaba. Yaa kabaja wantoota inni inni taayira hiriyootan biratti eegaa tureef abjuu fuulduraaf isa fayyaduu danda'an jedhee yaadaa ture guutummaan guutuutti biraa dhabuun yaaddoo natti uumeeraa jedhe. Yaa hiriyoota Bobaarik Musammaa waggoota dheeraa waliin turtan bakkoota qananiin malee bakkoota rakkootti wal barbaaduun hin jiru moo meerree eessa jirtan isin barbaadaan jira jedhe obbo Nabaanishaa fi hiriyoota dhabeen jira. Hiriyoota keessaa obbo Reedii Adam gara kaameraatti ba'uun eega koomiin ka'ee asan jira jedhan. Kan isaan irraa hafe Kaayiroo keessaa Dr. Abduusee dabalatee hanga yoonaatti namni argame hin jiru. Dr. Abduusee, Abdii Muktaar, Dr. Atilii, Maakiyooroo haadha faatee guutummaan guutuutti hin argamne barbaadaa jiraachuu kaameraan keenya irra deddeebiin ilaalaa jira. Dabalataan dhugaa rabbii dubbachuu fi Mubaarakii nama Oromoo biratti illee bakka guddaa qabu nama Oromoof waggaa 13 illee dhaabbachaa ture. Gaggeessaan mataa irratti iyyuu namoonni haga kana argamuun isaayyuu nama waa tokko argaa hin jiru akka kiyyatti jechuudha. Ani gaggeessaa isaa irratti silaa dhugaa rabbii bakki kun silaa guutuu qaba jedheetiin yaadaa ture. Homtuu hin jiru. Wantoota na ajaa'ibu keessaa jiran obbo Qeerroon gaggeessaa isaa keessatti torru Oromoonni Kaayiroo keessa jiran kanneen manatti hafan se'an turree jedhan obbo Baarik Musammaa Oromoota guddoof aarsaa gurguddaa bu'aa guddaa buusaniiru jedhan. Amboolee yookaan bakki xiyyaaraa hordoftootaaf kanneen isaan deeggaraa isaanii irratti namoonniif lafti waliin ga'u jedhee yaadaa ture garuu waan yaade argaa jiru faallaadhaa jedhan kanan arge kan biraa kanan yaade kan biraa jedhan abjuun koo yeroo dheeraa Bobaarik Musammaa gaafa gaggeeffaman boolee yookaan bakki xiyyaaraa Oromoota danda'ee baachuun danda'u waan ta'eef baay'ee yaadaa ture jedhan. Garuu wanta faallaa ta'e keessaa namoota muraasa qofa duratti arguun gadda guddaan natti dhaga'amaa jedhan. Akkam jirtu guys du'aa godhaaf himame. Fatihaa Rabbaateetti Fatihaa dhufteetti. Eebisoota Kaayiroo keessaa aadde Fatihaa Mujaay yeroo jalqabaaf gara kaameraatti dhufuun obbo Baarik Musammaa waliin jirra jechuun sagalee si dhageessiste. Eebisoota keessaa yeroo barbaadamaa turte yeroo jalqabaaf gara kaameraatti as ba'uun asan jira jette. Yaa. Dhiirtiin dhumanii Kaayiroo keessa dhiirtiin jiru? Hin jiru. Dhiira geemii malee dhiira nama gaggeessuun qabdanii isin? No. Dhiira sadarkaa qofa qabdu. I'm so sorry. I'm so sorry. Dhiira hin qabne. Nama shamarran qofa dhiirri keessa toofee fi reedii qofa jira bitanii. Kabajamtoota hordoftoota keenya gaggeessaan obbo Mubaarik Musammaa karaa laayivii tiiktookiin kan itti fufe yoo ta'u kanneen qaamaan biratti argaman magaalaa Kaayiroo jeeqaa jirraa jedhan kanneen keessaa hammi dhiirotaa baay'ee gadi bu'aadha kanneen kaameraa irratti argamaa jiran irra caalaan isaanii dubartootaa jedhan. Gaggeessaa obbo Mubaarik Musammaa abbaa Oromootaa ta'uun waggoota dheeraa biyya Kaayiroo keessa taa'ee tajaajilaa ture rakkoo akka tasaa yookaan dhibee akka tasaa mudate yaalamuuf imala isaa jalqabaa kataasise nuti feemasoota Kaayiroo muraasni irratti argamneerraa jedhan waa'ee feemasoota hafanii garuu guutummaatti kaasuun barbaanne jechuun dubbatan. Haala amma deemaa jiruun obbo Mubaarik Musammaa gaggeessuu irratti argamaa jirraa jedhan obbo Mubaarik Musammaa yeroo jalqabaaf imala isaanii ka jalqabaa tokko jedhanii eegalaniiru yaalii isaan Reedii Adam itti dabaluunis gaggeessaa irratti sirna suuraa yaadannoof mattaawashaawwan kaa'amuu barbaachisaa ta'e obbo Mubaarik Musammaa waliin ka'aa jirraa jedhan obbo Mubaarik Musammaa